amma ijaarsa haareerra jira duraan akkan turre barreeffama garaagaraa keessa jira waggaa isa dura jechuudha. Hordoftoonni keenya hundinuu kana gad daawwadhaa ILUU baabuur bineensonni garaagaraa illee mukarraa kan mukatti furga'u ween hin jirtii qaamalee hin jirtii yookaan qalamiin jechuu wayyoo waan nama ajaa'ibsiisu asiin teessumni si baay'ee kan miidhagu mee gad daawwadha akkanumatti. Teessumni si baay'ee kan miidhagu.